Sana ganama irratti badhiiseetiin deema ati mochi dhaqe. Akkam jechuu jetti dansirraan dhaga'u as keessa yoo taate rakkoon qabu torbanuu taa'ee garuu ijoollee gattee eessayyuu hin deemtu. Amaana dha jiru. Warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya jira jirtu bakka isin jirtan nageenya keenya sun biraa jiraatu jecha haadha deebiinee dhufnee jirra. Bakki itti argamnu kun mana jajjiiti. Akkuma beekanii viidiyoo halkan narra waraabee ture san fatara irratti jechuudha. Fatara booda isaan sanii daa'ima sidhiisuu deema daa'immanii naan jedhee ture argitanii jirtanii waan irra deebi'ee isinitti himuu hin jiru. Na akkuma jedhe immoo ani yeroo saniif hin amannee qalbiidhaaf naan jedhee yaadee ture. Amma immoo inni hundumaan daa'imman yeroo san fuudhee na bira deeme kunuu ganama halkan bilbila asitti darbee taabileeta asitti darbee wanta akkaayyuu osoo qabatee hin deemin deemee jechuu silkillee dhiisee itti bilbiluudhaaf ani immoo dhugaa dubbachuu dhugallee natti fakkaachuu didee yeroo jalqabaatiif hin amanne. Amma immoo daa'imman dhiisee silkii dhiisee asitti dhiisee deemee jalli mannam bulchaatitu dawwalee ijoollee kophaa jirti ijoolleen jalii dhiisee deemee bara naan jedhee nayaamii amma dhufee ijoolleen immoo mana keessa jiran viidiyoo waraabuu na dhorganii na rabbashanii jennaan taabileetti banee fi mana keessa jiranii sagaleen dhageettan na fakkaate isin dhagamuu hin oolu na bulchaanillee yoo waan kanarraa ka quba qabaatu taate waan isaaf ifa ta'e yoo ka jiraatu taate isiniif ka ibsu ta'a hundaafuu du'aa himu godhamee. Inna kami tu dah waktu kena aku masih jete ani wanti asyarat tuan rafa kongko. Kali sa yole gure caltu berada di mana pakati galgala ani asma manon jira yero ni. Galgala nagu mau walin ira balle nyani walin rafi itu. Dia nama oni ani kau bilbil saat itu yole rafu jira. Bilbil saat itu lah itu pun mana kesara. Ufat aja borsa ufat berarti baik juga. Esa kademu fi kera mati ni demu natin galli amudura le hindi malle jadi tenne. Wan ni kau juga. Video ini caltu waliin waraabee YouTuber arge amul magaalatti ni silkii isaatii ijoollee laayitoonni asuma dhiisee uffata ofii qofa fudhatee bahee eessa akka inni bahee fi garama akka inni deeme waan irraa beeku qabu jechuudha walittanii. Egaa hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa bulchaanillee akkuma isin jedhetti quba hin qabu jechaa jira. Anillee immoo irraa quba hin qabu. Asumaan immoo viidiyoon tuni jadiin hin birallee hin geetti jedheetiin abdii qabaa yoo firaankillee kan godhaa jiraattu taate waan nu jennullee ilaaluuf. Nah, ada hinjuru video les silki qabate hin deemne maal akka laalullee hin beeku inshallah maaltu beeka nama biratti illee yoo dhokate akka tasaa fiyaansi waan irraa quba qabu jechuudha fi shakkitti seenne egaa hordoftootaf daawwattoota kiyyammaaf immoo daa'imman guuree ittiin gara mana kiyyaatti galcha waan hin jiru innillee gara itti deemu hin beeku garuu deemeera kijiba jechuuf namni daa'imman ofii kophaatti gatee kijibaan deemee kun sa'aatii na guutuu jiru amma deemu sa'aan tuni sa'a torbaan deemti ani immoo ganamaan dhufee as jira ammoo viidiyoo kana tasfa kunne eine tine sini waraabaa jirra inshallah gara inni deemellee ka hin beeknu taani yoo rabbi argamsiise kanuma deebi'u ta'a garuu muti beekanillee kan hundallee gara jabaatee ilmaan isaa gatee hin deema jedhee yaanne akka ilmoolee lukkuutitti akka dhallitti koola jala qabateetiin bahara san as dabarsee asiin galchee erga galcheellee immoo akkaataa inni ittiin wajjin xiqqamaa jiru guddisaa jirullee anumaatitu argee anumaatitu irra itti dhiyaachaa jira. Garuu amma waan maal akka inni ta'ee eessa akka inni deemuuf boota ijoollee tana gatee bootan jireenya naaf ta'a jedhee inni gatee deemee naaf hin galle waan kana ta'eef waan hunda rabbumaatu ifa godha isinillee immoo du'aa hin godhaan yeroo san gaafa inni manatti dhufee viidiyoo irra waraabu waan jedhe qalbii fi waan jedha daa'imman gatee hin deemu jedhee akka hin shakkinillee daa'imman sa'a sanitti na biratti dhiisee hin deemne fuudhee gara manaa deebisee jechuudha gara manaa deebisee ganamaanuu bira kutee jechuudha. Egaa hordoftoota adda qotatanii jiin illee ramadaana illee qaaquu dadhabne. Nah, jireenyi dhuunfaa keenyaatu iyyuu ka mataa nu bane ana faa jechuu keessattuu bulchaan inumaayyuu ati ka firii jirtaan jaartii qabattee jaartiin si rakkistu ilmoo qabattee ilmoo irraa ijaan dhuftu namsa isaa takkitti kun akka darasaatitti namni amma galaan kun har'a galaan kun bor galaan akka warra qari'aa ta'uu hin jiraan akkasuma namni galaani qari'aa ta'an jechuudha. Akkanuma namni masgiida irratti achi salaatee bahame achuma fuudhanii galanii bakka adabumaaf illee didduu nan fakkaate guyyuu kottoo jedhuun hin jiru guyyuu kottoo jedhuun mana namaa jira jedha. Ilmaan lama guutuu na raggatanii deemanii biyya silaan biraayyuu hin jirtu waan hin jedhuun beeku kan inshaallah daa'imman immoo na rakkistu odoo hin dhabu maamaan jiraattee fa'aa wajjin taphatanii gaariidhaayyuu garuu immoo daa'imman haadha abbaa dhabdee haadha dhabdee abbaa yoo dhabde ni rifatti. Haadha immoo abbatti hojjetee turtee amma adeemtee abballee yoo dhabde wallaahi hin rifatti. Maarree amma akkanumatti wacaa jiranii akka ofiitti taphataa jiranii booddee immoo waan na godhan hin beeku.
Kasih waan jedhu beeku arraafamu ani video kanallee waraabuu fedheetiin miti akka tasaa inni video kana argina nama biratti illee dhokatee waan an jedhu laalee yoo deebi'ee jedheeti daa'imman na cinqaa jiranii amma boohaa jiranii silkii ilaalaa jiranii sa'a 24 immoo silkii olaalaa rakkoodha daa'imman sammuun isaanii waa'ee silkii yaada jechuudha silkii sa'a 24 isaan irraa callisan jedhee yoo silkii banee itti kenne booda isaanii irrallee rakkoo geessuu danda'a kanaafuu ilmaan tuni dhaamsa kanaa si bira geettu jedheetiin abdii qaba jedhitu yoo ka silkiillee laattu ta'e onlaayinii seentii kamma namaa illee silkii kan kee darbitus akka mootu daa'imman keetitti deebitu adaraa siin jedha namni na rakkisini anillee biyyaafuu cinqeerra jira kanaaf waan ta'eef lama nattaate jechuudha amma rakkoon kun lama akka nutti hin taaneef kootu kara daa'imman keetii deebitu siin jedha daa'imman si malee akkaataatti jiraatan ittiin tolu cinqamanii rifatanii ammaas of biraa si dhabuu isaaniitiif ganamaayyuu nyaata hedduu nyaanne nyaatallee diidaa jiranii ijoollee rakkachaa jiranii dhugaa jirtu sitti himaa jira viidiyoo kana uummataa fi waraabne siif waraabe yoo hin dhageetta ta'e kootu kara daa'imman keetii deebisin jedha har'aaf kanuma jechuu barbaada isinillee du'aa ilmi bira dhaabbadha otoo sirrii kenna. Innaa kamintu raawwatu kenna kana fakkaata iddoo wanni haasawuu hin jiru waan jiru hundaa isitti hin ta'eefi ijoollee akka keessa waan keessa eebbisee akka itti jiran ganamarraa gammaa jechuudha. Ganama yoo Ati yoo marti ta'e US garanaa cinqamaara. an jechuun kaasitti dawwalee siyaamee xiqqoo boqonnaa fudhadhanii biraayi. Ganama yoo inni hirriba koo ijoollee hirribaa nagaa dhugaa dubbachuuf hin boo'anii mana keessa hin jiru jara malee. Ergasii callisuun adiidanii nyaatallee ani godhee hin beeku. Kiyyaaf fudhadhee beeku hundi ijoollee godhu miti. Caaltuu bilbilee itti yaamee caaltuu nagaa ammaa waliin jirti jechuudha ammaaf ijoollee fuutee kara mana ishee adeemtu. Gadi dillee viidiyoo kana agartee kara ilmaan keetii beebii. Maal akka taatuuf waan ati rakkatteellee simaaf rabbii waliin beekama. Namni tumee waan rakkate uummata kaayyuu rakkanne. Kanaafuu siifii rabbii waliin beekaa yoo rakkinni illee jiraate kara ilmaanii deebii ilmaan ta'e keessa deebii isin jechuu barbaade. Si bilbilli kan kee as jira wanti karra ittiin si qonnan jiru jechuudha. Innis immoo dhugaa isaati ijoolleen illee nama rakkisanii daa'imman illee mataa jeeqanii aariidha waan kana raawwachuu danda'a hundaafuu obsatu barbaachisa. Ijoollee kana yeroo jalqabaatu akkasitti cinqamee bahara sanirra fidee asitti galchee hagamma jiraachisaa jira amma mootu humna isaati ol kuteetiin aareetiin dadhabbee biraa deemuu danda'a garuu mootu obsatu barbaachisa namni hundinuu akkasuma namni ilmoo qabaatee hin cinqamne hin jiru osoo hin rakkanne ilmoo hin guddattu hin guddisanii ammas immoo ilmoon osoo hin rakkatin yoo guddiste ilmoo sitti fakkaattu rakkachaa yoo guddifte hedduu sitti mi'oofti ilmoon turuu jechuudha. Waan kana ta'eef jedhi kennaa obsii kottuu gara daa'imman keetii deebi'u inshaallah waan hundinuu heerumaaf waan hundinuu waan ta'e waan amma duraanillee waan keessa duraanillee kaasnee haasa'uuf hin dhufne guyyaadha kanuma isaan jechuufi isinillee immoo viidiyoon tuyyoo isinitti tolte laayik sheer sabskiraayib gochuun hin dagatinaa isin jaalladha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.